eebbisaa tuntaane Yesuudha jedhanii guyyaan kun kan koree tumsa darbiiti. Ergamni asitti ba'e garuu waan tokko dubbachuu barbaada. Waa'ee kitaabaa irratti xiyyeeffadhee waan haasa'u maaliifi dhimma eebba kitaabaa caalaa dhimma gargaarsaa irratti akka xiyyeeffannuu barbaada waan ta'eef. Kitaabni ani hiike kitaaba The Count of Monte Cristo jedhamu waggaa bara 1844 afaan Ingiliziin barreeffamee kan maxxanfame nama Alexander Dumas jedhamutu barreesse. Kitaabni kun akkuma barreeffame jaalala guddaa horatee addunyaa irratti baay'ee afaan hedduutti kan hiikame. Fiilmiiwwan 200 ol kan irratti hojjetaman akka ardii Awurooppaatti asoosamoota dubbifaman jedhaman keessaa sadarkaa tokkoffaa irra kan jiru kitaaba akkasiiti. Waggaa baay'ee booda ta'us hiikee uummata koof qaqqabsiisuu koof nan gammada akka nama tokkootti. Addunyaan waggaa 180 dura dubbisaa turte jechuudha. Tutturuusin immoo irra jette boombii jedhee akkuma Oromoon mammaakuu hin turre malee nus kitaaba kanaa ogbarruu keenya keessatti argannee irraa jechuudha. Isa kana gabaabsee walirra darbuun barbaada. Guyyaa irraa akkuma beekamu kaayyoon walitti dhufuu keenyaa waa lamadha kitaaba kana eebbisiisuudha. Inni lammaffaan immoo inni ijoodha jedhanii yaadu immoo akkuma hundi keessatti qabattanii dhuftan waan mana keenya jiru galaa keenya qabannee iddoo kanatti argamne waan arganne immoo lammiilee keenya rakkina keessa jiran gargaaruudha. Isa kanaaf warra asitti argamtan hunda keessan baay'een isin galateeffadha. Namoota gurguddoo, namoota ija ta'an sabni kun qaba jedhu iddoo kana jirtu hunda keessan baay'een isin galateeffadha. Sinan jaalladha, baay'een isin kabaja. Namoonni baay'een hin dhufne sababa lama sadiitu jira jedhee yaada. Oromoon Finfinnee keessa jiru kan waamicha kanarraa hafne baay'een keenya sababa lama sadiitu jira. Tokkoffaa jala buuneeti kan beeksifne guyyaan sadii afur gaafa hafu beeksisuu jalqabne waan ta'eef namni itti qophaa'utu irra jiraata, karoorsuutu irra jiraata. Kanaaf afan jedhee yaada. Lammata immoo guyyichi guyyaa hojiiti. Baay'een namoonni baay'een hojii hojjetu. Ba'anii dhufuudhaaf namoonni isaaniif hin jenne baay'ee waan jiraniif hin dhufne jedhee yaada. Malee namni hundumtuu bakka jiru jiraatee yaadaan qalbiin akka hojii jiru numan beekaa. Isin garuu chaalenjii kana hundumaa darbitanii warri hojii irra turtan hojii dhiiftanii dhimma lammiitu caala jettanii waan dhuftaniif baay'een isin galateeffadha. Galatoomaa horaa bulaa. Egaa haala sabni keenya keessa jiru dubbachuun barbaachisaa natti fakkaatu. Sabni keenya iyyuu beekna quba qabna waan ta'eef isa asitti kaasee madaa keenyatti bu'eetu tuquu hin barbaadu. Gabaabumatti darbuudhaaf sabni keenya seenaa keessatti isa bara kamiyyuu caalaa yeroo ulfaataa yeroo sodaachisaa keessa kan inni jiru. Yeroo itti hirriba dhabne waa'ee saba kanaa yaadnu irra jira. Baay'ee ulfaata. Ani akka dhuunfaattis bakka tokko deemee namoota buqqa'an namoota rakkina keessa jiran argeera waan ta'eef yeroo murtaa'eef baay'ee dhuma jeeqamaa ture. Hirriba dhabee wanta nyaatu haa ta'uu didee yeroo itti baay'ee miidhame qaba. Sababni isaa buqqaatonni bakka jiranitti waan isin gaddisiisu harmooliin waan daa'ima isaanii irra ciibsan dhabanii asfaaltii irra qorra keessa yeroo isaan ciibsan hin argaa ture. Waan godhan dhabanii harka isaaniitti daa'imman du'anii naanii gaafa isaan dhaqanii awwaalan namni bo'uullee turre. Akkuma waan dhala namaan taaneetti geessanii bakka wayii kaa'anii isaan dhufanii mul'ata. Rakkina guddaa keessa jirra, salphina guddaa keessa jirra akka sabaatti. Inni kun beekamaadha. Yeroo kamiyyuu caalaa sabni keenya rakkina hamaa kana keessa jiru harka koof harka keessani kan inni eeggatu. Eenyuyyuu anaaf isin hin dursee namni keenya bowwaachuu bira qaqqabuu kan danda'u jiru. Tarii kan eegnu baay'ee qabnata garuu itti dhiyoon anaaf isin warra keessa jiru noonu dhukkubaa nutu quuqama qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu Facebook irraa gadi buune qilleensa irraa gadi buune lafarratti lammii keenya gargaaruudhaaf fi qophaa'aa ta'utu nurra jiraata. Yeroo tokko gonuma keessa teenyee golgaa duuba teenyeetumaa Facebook irratti baay'ee wanti haasofnu agas mara jijjiiraman jiru. Sooshaal miidiyaan gaariidha garuu sanarra kan darbee barbaadu uummanni keenya amma itti bahuu gargaaruu deeggaruu waan qabnu qabaannee uummata kana qaqqabachuu qabnaa jechuudha. Isa rabbi gargaaree afaan rasaasaaf billaarraa nuuf hambisee isa qeessaarraa buqqee jiru akkuma Dr. Alimaan haala gaariin ibsanii
isaan nu malee qaban nu qofa qabu Oromoon buqqa'ee kan inni qabu Oromoo duwwaa waan ta'eef kanarratti gara fuulduraatti cimnee hojjechuutu nurra jiraata. Koreen adda addaa dhaabbileen adda addaa dhimma kanaaf hojjetaa jiran jiru isaaniin galateeffachuun barbaada. As bahuu kootiif kan gammadu isa kanaaf. Akkuma beekamu naannoo Finfinnee kanatti koreen adda addaa gargaarsa walitti qabaa jirra. An koreen wajjin hojjedhu qaba akka dhuunfaatti koreen tumsa lammii amma ibsa kennaa turanii akkuma kana Akimoon Initiative for Development kan jedhaman maatiin Akimoon gidduu jiru yeroo tokko tusin gara kana dhuftanii natti tola baay'een gabaabsaa tumsa lammii irraa gargaaraa Piroofeesaraa Zalaalee Minan barbaada.